sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Sagantaan keenya dambalii gabaabaa Naayil Saati akkasumas kallattiin fuula Facebook irratti dhaggeeffatama. Sagantaa har'aatiin daa'ima reefu baatii 9 irraa hidhamte caaltuu Taakkalaa mana murtiitti dhiyaattee jirti. Halkaniin isheen baattee soteessee nyaata hojjechaa fi jirtuuti. Isheen raafuwanii anatti laataniitu haadha raafuwanii deemani. Obboleettii caaltuu Taakkalaati bal'inaan itti deebina. Artiist Haacaaluu Hundeessaa torban 3 irraa ture kaajjeefame. Waayillan isaa yaadannoo isaaf weellisaa jiru. Yoo Haacaaluu akkasitti boonyee jechaan ibsanne nu wajajinneetu illee kana uummataaf dhiyeessine jechuudha. Gabaasaalee kaanis harkaan qabaani bakka laatoo maatii haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin jira. As Keeniyaa kaawuntii Siyooloo magaalaa baadiyyaa Kinaa jedhamtutti guyyoota lamaan dura leenci magaala seenee namaaf beeyladoota irraan miidhaa cimaa geessise. Leenci kun eegdotaan ajjeefamuun dura re'oota 20 ol baasuun manguddoo tokkorraa immoo miidhaa cimaa qaqqabsiiseera. Jiraataan naannichaa akka ta'an Abba Nuuraa Dheeraa bineensota waliin wal'aansoo keessa jirraa jedhu ka dubbise Eliyaas Mulgeetaati. Nu laftan keessa pakkii walitti dhiyaan. Meeru National Parkiif bishaan adii geem risaaf nuti ejja. Ayyee. Bineensi harma keessaa nu gayyaa'u jira. Bineensi kallee nu guddoo feenallee. Bineensi akka malee laftan keessa nu dhibuu jira sadii. Baafalo waan umrii obbaasi. Gafarsa jechuudha. Baafalo. Arba waan dhaqanki nu dhoowwu. Nyeenci kun durii hin jira. Ka jiru durii guddoo namni sumbu. Sodaa qabdu jechuudha. Eda hin bullee nu warra horii qeencaa kaloonii ka re'ee ka gaalaa. Edi misima mooratii dur taa'aa bule. Guyyaa lamaan dura leenci dhufee loonii fi namallee nyaachuu dhaga'e. Dirseenee fula tokko re'ee nyaatee fula dhibiillee re'ee 16 obbaasee aduun nyaachuu jiru laftii bariitee aduun baate. Hojja arganiyyuu re'ee yoo obbaasee amma kan deemuu jiraayyuu. Waan akka saa tokko ka diirama arganii marsan. So hojjetan ammallee jaarsi tokko bonayyaa alii qaampichaa jedhanii nyaate. Jaarsi sun amma hospitaal jiraa? Amma sana hospitaal jiru keessa ba'uu dadhabee achuma jiramu kana. Lubbuu isaatiif yaaddeessaadha moo inuma irraa dandamatee? Dandamate fuulka cufu afaan ka cufu irgi fafaqe. Leencum tokko duwwaatu re'oota sana obbaase? Yoo lafti tun cufis guyyaa teeloon nyaata re'ee halkan nyaata namni cuftuu ammayyaa wareerkiin nu buusi. Leenci sana itti marsanii ajjeesan waan jedhus dhageenye. Kam jaarsi nyaata kan karee 16 nyaatee jaarsallee uumishee ajjeesan. Ibiddatti dhukaasanii rasaasaan? Rasaasaan itti baasanii warri kee dabalasi keenya waan laayif saabees ajjeesiti. Gabaasa kaayitaanutti yommuu ceenu namoota ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan booda hidhaman keessaa tokko kataatee caaltuu Taakkalaa guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa sadarkaa duraa damee araadaatti dhiyaatte. Du'a Haacaaluu walqabatee uummata kakaastee warri shanees waraana akka jalqaban ajaja laattee jedhee akka shakke poolisiin mana murtiitti himu abukaatoon ishee Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBCtti himaniiru. Du'a Haacaaluu waliinis walqabsiifnee waan qorannu qabna akka jedhe poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa gaafatee manni murtii guyyaa 8 akka hayyame himaniiru. Hidhamuu caaltuun booda mucaan ishee reefu baatii 9 haala keessa jirtu Waahilli koo Zalaalam Taaddasaa obboleettii caaltuu daannoo Taakkalaa dubbiseera. Haala itti qabamte ibsuudhaan eegalti. Mana kiraayee kireeffattee teessi. Naannoo Jamoo gaafa lolli kuni ka'u mana namaatti qosoqosanii nama reebuu jechuu gaafa geessu kan jirtu mucaa ishee wajjiniin qophaa ishee jiraatti na bira kootu jeen obboleessi koos bilbilee ishee bira deemi je manni kan koo gibbii waan ta'eef isheen kondominiyeemii keessa jiraatti na bira ufte roobii ufte qidaamee galgala sa'aatii 3 dhufanii fudhatanii kana halkan keessaa sa'aatii 3 nama tokkoof ufuun fakkaatan poolisiin akka jirutti sibiila uffatee nurra nama achi galanii qujbalu indaatti naqannaqu qujbalu ho'isan barka ho'ita qamatuun hin jee achi caaltuu maannaat neene achi na yoda jiuci hunda keenya irraa mattaawqiyaa bilbila keenya kaasan amma ishee wayyaati jijjiirrachutti eeganii fudhatanii deeman kanaaf barbaanna iddoo akkasii geessina nun jedhu mucaan halkan akkasitti bu'aa bulte ani ishee hoosisuu hin
danda'u mucaa hooturraa ishee fuudhanii deemanii gaafa soostanyaa deemnee gaafannu normaal poolis dhaabee hedaatu xayyiquu nu jiru. Obboleessi mucaan adaadaa koo jira inni deemee yoo fuutaniitu ta'e obboleettiin keenya iddoo jirtu nutti hima. Yoo immoo hin fuune ta'e hin fuune nu jedha. Obboleettii keenya amma sa'aatii kanatti hattuu baay'eetu jira jedhamaa jira. Wayyaa poolisii uffatee namni nama hatu jira jedhanii. Halkaniin dhufanii obboleettii koo fu'ataniiru. Halkan keessaa sa'aatii 3 qaama fu'atee immoo hin beeku jedhee gaafa gaafatu. Caaltuu Taakkalaa jirti as soostanyaa mana fattashiisuu deemtuufi yaricha argituu ni jedhe. Achi ufanii mucaa qulfii na bira jira ture jamoo deemnee mana ishee fattashanii bilbila hin hojjanne 2 fu'atanii isarraan kan hafe homayyuu argan ishee fu'anii deeman maalimmoo jedhamteennaan hokkara qaaste. Mucaan akkamitti jirti meemma mucaa xiqqoodha kan isheen qabdu? Mucaan hin boossi baay'ee gara hammaatti baay'een isheetiin nyaata isheellee hojjechuuf harka koorraa bu'uu hin dandeessu baay'ee sodaatti halkaniin isheen baattee soteessee nyaata hojjechaafii jirtuuti isheerraa fu'anii anatti laataniitu haadharraa fu'anii deeman mucaan hin naate anaan nagadhiisu hin dandeenye sillaa jechuudha. Amma akkamitti hoos isaanii jirta? Hin geessita moo akkam gochaa? Guyyaan al tokkoon ishee geessa gaani hanin jiraa'u garjii hanin ishee geessu soostanyaa piyaassaa. Tiraanispoortii mucaan sa'aatii koronaan jiru kana kophaa koo taaksiitiin deemuu hin danda'u. Kontiraata kaffalee hin deemu. Ikonoomikaalis saayikoloojikaalis nuti mi'amnee jirra bakka. Qaama dhimma ilaallatu hundumaatti nuyi. Nu humna keenyaatiin ol ta'e. Namni biyyatti dhalateetti biyyatti guddatutti biyyatti jiraachuu hin dandeenyu taanaan haa jennaanis karaa bahumsaa nutti cufu. Haa teessu jennaanis akkatti teessu abde haati koo mataa ishee dhukkubsatte ani mataan dhukkubsaa obboleessi koo akka kana biyyi nuufaa birmatu biyyi nuufaa ilaalu kana namni biyyi nuufaa faradu addunyaan nuufaa faraddu kana. Obboleettii Caaltuu Taakkala Daannoo Taakkaleetti kan dhageessan Caaltuun namarraa adda baafamtee kophaatti hidhamtee akka jirtu erga mana murtiitti iyyatteen booda manni murtii namatti akka makamtu mucaa isheefis ta'e isheef eegumsi taasifamuu ajaja akka dabarse manni murtii ajaja akka dabarse Dooktar Tokkummaa Dhaabaarraa dhageenyeerra. BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan amma immoo oduu gaggabaabseen isinitti hima. Itoophiyaatti sa'a 24 dabran keessa namoonni 304 koronaa vaayirasiin qabamuun lakkoofsi waliigalaa namoota qabamanii 10,511 gahe. Guyyaa kaleessaa sa'aatii 24 darbe keessatti namoonni 704 qabamuun lakkoofsa olaanaa ta'ee galmaa'eera. Yaaliin talaallii koronaa vaayirasii Yuunivarsiitiin Oksford qopheesse nageenya namaaf miidhaa akka hin qabnee fi humna dhukkuba ofirraa ittisuu namaa akka ijaaru qorannoon ibse. Talaalliin kun namoota 1,077 irratti yaalameera. Pireezidantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan mari'achuu himan. Hogganoonni biyyoota Afrikaa ammoo dhimma kana irratti boru wal gahanii mari'achuuf jiru. United Arab Emirates yeroo jalqabaaf rokkeettii gara Maarsii ergite. Taatee seena qabeessa jedhameen rokkeettiin H2A Hope jedhamu buufata hawaa Taanegashima Japan irraa ka'uun haala qilleensaa pilaaneetichaa qorachuuf imala kiiloomeetira miliyoona 500 eegaleera. Ijaarsi rokkeetii kanaa ganna 6 fudhatee oduun gaggabaaboo har'aaf qabuusaan kana. Odeessatti nutti wayitan ce'u ammoo waldaan ogeessota seeraa idil-addunyaa Inistituutii Noobelii Noorweejiyaaniif xalayaa barreesseen badhaasni Noobelii nagaa ministeera muummee Abiy Ahmediif bara darbe kenname akka haqamu gaafateera. Sababoota ministeera muummee Abiy badhaasicha akka injifatan godhan keessaa tokko biyya keessatti jalqabbiin diimookiraasii babal'isuu jedhu guutummaatti duubatti deebi'eera jedhan. Miseensa waldaa kanaa kataan ogeettiin seeraa Dr. Qabbanii Wadaajoo Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Noobel Awaardiin kun gaafa kenname hojii hamma yeroo kanaatti hojjetame akka ka'umsa gaariitti ilaaluudhaan sanaaf galateeffame isa fuulduraaf immoo hojii banaa wanta kan akkatti fufsuu isamuuf tureen. Amma garuu hudduubatti deebi'ee keessumaa immoo haala biyya keessatti demookiraasii bal'isu mirga dhala namaa eegsisuu keessumaa immoo Oromiyaa keessatti wanti mirgi dhalli namaa cabsamaa jiru Amnesty International wanta inni baasee jira institution adda addaa wanti isaan baasan jira sun wanti inni argisiisu kaayyoon Noobel Piraayiziin kun kennamee fi guutummaa guutuutti gara hudduubaatti deebi'ee akka jiruudhaan sanarra darbee guyyooliif torbanoolii muraasa kana keessatti immoo namootumti
peaceful resistance keessatti illee biyya kana ceesisaa jiran gargaaraa jiran namoota akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammed fi warri kaan political leaders warri kaanii akka hidhamaa jiran gaazexeessitoota hidhamaa jiran kun guutummaa guutuutti mirga dhala namaa tuccabaa jira biyya sana keessatti. Kanaaf Nobel Prize kenname kuni kaayyoosaa guutaa hinjiru. Kanarra darbee Eertiraa wajjin walitti dhufeenyi jiru wanti qulqulluu ta'een jiru. Kanarraa kaaneetu xalayaan sun barreeffame. Koreen badhaasa Noobelii kana kennu badhaasa kana kanaan dura seenaa keessatti akka nama kamirraayyuu deebisee fuudhee hin beekne ibsee ture. Akka harkaa fuudhan amantaa qabdu moo dhiibbaa mageessisuudhaatiif kana xalayaa kana barreessuuf yaaddan? Akkuma jetteeyyuu badhaasii takkaa kenname hin fuudhamu. Seeruma isaanii Nobel Foundation jedhamu wanta hojjetamaa tureefitu badhaasa kana laanna malee sana booddee wanta raawwatuu fi akka ittiin gaafatamne kaa'aniiru. Achuma irratti garuu wanti isaan kaa'anii jiran maalidha? Sana jechuun garuu sana booddee balleessaa namni badhaasa sana fudhate tokko balleessaa raawwatu dhimma hin qabnu jechuu miti. Xiyyeeffannaadhaan hin hordofnaa al tokko tokkos immoo yaaddoo guddaadhaan wanta sana attentionii itti kenninaa wanta jedhu weebsaayitii isaaniirraa eenyuyyuu ilaaluu hin danda'a kaa'aniiruun. So kaayyoon keenya badhaasi kuni godhamuuf dhiisuu qofa utuu hin ta'in amma irratti international committeeniitiinis foundationiin kunis wanti isaan hubachuu qabanii badhaasi isaan kennaniif kaayyoo isaan kennaniif kun galma ga'aa kan jirre. Abdii isaan ittiin kennan sun galma ga'aa kan jirreef attentionii guddaan akka itti kennamuu fi kaayyoo sanaanii jechuudha wanti kun kan inni barreeffame. Siibsafuu yaadattee waaqota jaalatta irratti nu jeeftee dhaabbiin wawwaalta. Artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf artistoonni Oromoo walleewwan adda addaa dalaguutti jiru. Kanneen keessaa walleen mata duree jechi kee jedhuun artistoonni 4 weellisan tokko. Artist Abarraa Indaalaa sagaleen wallisuun akkasumas immoo yeedaloo qopheessuun wallee kana keessaa qooda fudhateera. Bilbilaan dubbiseen ture. Sirba kana kan barreesse artist Kabbadaa Irbuushee jedhama. Yeedaloosaa kan hojjete anuma Abarraadha. Gamtaadhaan hojjenne. Jechi kee kan jedhu Haacaaluun gaafa sana bira jiraannee fi jecha isaa dhumaa dhaga'uu dhabuu keenya fi waan hin malle yeroo kanatti waan akkasii Haacaaluu muudachuunsa bira geenyees hanga lubbuun keessaa baatutti dhaqqabuu fi dhiisuun keenya Haacaaluun Oromoodhaaf jechi isaa dhumaa dhaga'uu dhiisuun keenya gadda cimaatu nutti dhaga'ame jechuudha. Gadda kana ibsachuuf jecha amma ta'erree gaddi keenya xiqqoo yoo Haacaaluu akkasitti boonyee jechaan ibsanne nu wajajinneetu Wallee kana ummataaf dhiyeessine jechuudha. Kalee jiraan yaadoo jeetee marra du'aan dachee gadoo jeetee dachee gadoo kaayyoo kan kee galmaan geenyu abdii murree murtiis galleeteenyu. Haacaaluu jechuun biyya kanaa fi qaroo ija keenyadha. Kanaaf Haacaaluu kanaanuu ibsachuu hin dandeenye beekta. Haacaaluu dhabuu jechuun biyyi kun akka tarkaanfii meeqa duubatti deebisitti kan lakkaa'amu si galee Haacaaluun waan jecha ittiin ibsannuu qabnu yeroo kamuu itti cabsaa keenya abbaa dhugaa keenya. Ani Haacaaluu akkan itti ibsu beekta jechoonni afaan Oromoo bal'aadha garuu jechoota hedduu qabna. Isumaaniyyuu ibsuudhaaf baay'ee ulfaata beekta. Haacaaluu jechuun nama akkamatti akka salphaatti ibsamuu miti. Haacaaluu jechuun nama guddaadha beekta. Jaarsa Haacaaluun jaarsa dhugaa. Waa hedduu irraa barannaa, waa hedduu nu barsiisa. Kan boru dhalaturre nutti hima beekta. Kan duuba dhufus, kan boru dhalatus. Haacaaluun fakkeenya keenya, gorsaa keenya. Haacaaluun akkanatti ibsuudhaaf natti ulfaata beekta. Ani Haacaaluu bakka nuuf rabbi gaanuuf ammas bakka nu baafuusu umurii waa kennee kaayyoo Haacaaluu sana nama bakka buusu nama galmaan ga'u nama godhu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya suma irratti obbaasne bor sagantaa dhibii walitti deebina sirbuma kanatti isin dhiisa. Horaa bulaa.